Ayyee assalaamu alaikum obboleeyyan kiyya argitanii koomentii tana koomentiin tuni na isa qofaa miti yoo xiqqaate wallaahi hanga ammaa koomentii 500 oliitu na jalatti barraa'ee jechaadha viidiyoolee an barreessu hunda jalatti silaa kadiirati maal taatee naaf irraa hun dhalchinee akkamittiin fuudheettee yaaddaa waanjuu namoota hedduu na jala barreesse silaa waan nama takkaaf lamaa ta'e akkuma eettan tuffadheen dhiisa yaa'u gaafii nama hedduu waan ta'eef niin deebisaa jechuudha alhamdulillah rabbiin fayyaa nuu kenne alhamdulillah galanni haa ga'u ammoo hojii rabbii keessan galina duraan dursee waniin isiniin jiru lammaffaa irratti ani rabbiin fayyaa naa kenne niin dhalchaasi alhamdulillah arras niin dhalcha boruus niin dhalcha ammoo hojii rabbiiti harkachuu fi dhiisuun fakkeenyaaf isiniif haa kaasu akkuma YouTube irratti anaa fi haati warraa kiyyaa naaf illee dubbannee turre wallaahi obboleeyyan kiyya yoo xiqqaate yeroo sadii akka maletti haadha warraa kiyya warri dhukkubee ciiftee manni yaalaa hanga lubbuu isiitiif sodaatu takkatti yeroo sadii ilmoon irraa deddeebitee jechaadha takka ji'a sadii yeroo takka ji'a afur yeroo takka ji'a lama okay kanaaf gaafa san warroonni waan kana barreessu akka waan irranaa fi jaalatuu godhatu arraan tan akka waan intala teenya jaanii akka waan gartee wanni ta'uu fakkaatu kuni warroonni akkanaa kun jechaadha gaafa isiin rakkattee dhukkubsattee yeroo takka hospitaala 10,000 baaftee yeroo takka hospitaala 10,000 baaftee yeroo takka akkasitti itti rakkachaa turte san Facebook irratti illee gallakkistee turte du'aa naa godhaa jettee anuu yeroo takka isii bilokoositti dhaabanii ciibsa yeroo duraatiif Facebook irra gallakkiseetiin ture assalaamu alaykum hin jenneen keniina tokko namni biteef hin jiru jechuudha arra garuu warroonni akkanaa kun eessa akka asbaan Allahu alam kanaaf akkasitti nu hubadhaa isiis anaas kawaan san fidee rabbi hojii rabbiiti kun okay kanaaf maaliif ilmoon ani fakkeenyaaf akka nama tokkotti ilmoon naaf irraa deebitee naafiin maaliif akkana taati jedhee isiin ganne yookaan isiin dhiif hin beektee jecha isiin yeroo saniis akka nama ilmoon arkamteefitti akka nama ilmoon dhalatteefitti wallaahi bira dhaabbadhee hagan danda'utti waliin dhukkubsachaa ture jechaadha kana isiniif deebi'ee jedhee yaadaa hojii rabbii keessan seenaa isuma sanuu hamilee isii eegaa isu intaluma teenya ta'e tantanaa hamilee isii eegaa ani alhamdulillah wanni takka jettanii dhiistanii wina galata nageessummaan kuntanii ayyee buna Dhugaa bunaaf nagan dhabina inshallah. taa ol baa kophees baafadhaa feetan kopheenis ol baa manni mana keessan Idris maal asii goota maa jechuun mana obboleessa kiyyaati maa namni waan irra wal dhabne qabna malee waan waliin dhabne hin qabnu akkas mana obboleessa kiyyaati obboleessa akkas akkasii oromooti. eh Kan akkuma isin beektaniif akkuma isin argitan san eenyuufuu hammeenya hin qabu haga yeroo loleeti haga yeroo dubbadheeti homaa hamiirrattuyyuu eenyuufuu hammeenyaa fi jibba namummaa hin qabu. Namni hundinuyyuu jireenya mataa isaa jiraata. Kadiiris jireenya mataa isaa jiraata. Anis jireenya mataa kiyyaa jiraadha. Eenyuufillee Amshir. Amshir sinjala wallahi waan dhufi akka waan na bira jirtuutti itti ilaala wallahi. Amin inshallah. Piranki urji. Piranki nu gootanii miti. San isiniif rabbi ittiin naqata warri barbaaddan waan barbaaddan hoo jettan.
obboleettis haadhas obboleetti jechuun wajji dhalachuu bichaa miti beetani isiidha yaadanis qaama wal biraa dhabamnus yaadanis isiidha kan jajjabeessaa ture akkas ilmi koo rafneessa simbooneetiyya akkami jirta maal jechuudha maalitti simbooniin kakkolfaniif